Gootichi waraanaa bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa duulaa cichoomina kaayyoo jedhuun waraana mootummaa faashistii irratti fudhachaa jira. Waraana kanaanis mootummaan Abiyyi Ahmad yeroo ammaa kana yaaddoo guddaa keessa galee jiraachuun isaa dhaga'ameera. Funyaan Finfinnee jalatti tarkaanfii gurguddaa fudhateen diinaa rifaasee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beekseera. Har'aataa biyyoolessaa Oromiyaa irraa gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo guyyaa irraa isiniif qabannee dhufneen faana tura. Cuunfaa lola lixa shaggar aanaa noonnoo. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo duula cichoomina kaayyoo godina lixa shaggar aanaa noonnoo keessatti tarkaanfii waraana faashistii PP irratti fudhateen meeshaalee waraanaa gurguddaa booji'eera. Akkasumas loltoota hedduu harkaan qabeera. Reef gaachanni uummata Oromoo waan tarkaanfii ilaalessaa duula cichoomina kaayyoon waraana maafiyaa Abiyyi Ahmad irratti zoonilee Oromiyaa waraanaa garaagaraa keessatti fudhachaa jiruun injifannoo xuluqaa walitti aansuun guyyaa sadaffaaf galmeessee jira. Duula cichoomina kaayyoon dheengaddaa eegalee waraanni bilisummaa Oromoo Snaayiparii, bireena qawwee AKM, boombii, rasaasa fi hidhannoo hiikuun loltoota Abiyyi Ahmad dhibbootaan lakkaa'aman booji'uun kan eegale gootichi waraana bilisummaa Oromoo irree jabina isaatiin leellistoota impaayera Miniliki lixa shaggar aanaa noonnoo mooraa ganda galamoo waraabuu irratti fudhateen loltoota Abiyyi Ahmad 67 boqachiisuun 75 madeessuun 15 harkaan qabee jira. Diina irraa hiikee hidhachuun qabsoo ofirratti hirkannoo gaggeessuun imala isaa saffisiisaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo lola humni lola waloo birgeedii bakakkaa fi ibiddaa tiksitoota barcuma Abiyyi Ahmad irratti fudhateen bireenii 2, snaayiparii 2, kilaashii fi turkii raashaa 52, boombii 30 fi jororoo bireenaa 4, rasaasa AKM 1000, rasaasa PKM 2500, jororoo dishqaa rasaasa isaa waliin irraa hiikee jira. Tarkaanfii akka bakakkaa mooraa waraanaa koomaandoo faashistii PP irratti raawwatee loltoota Abiyyi Ahmadis 15 ol booji'eera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa ba'aa godina Arsii lixaa aanaa Heeban Arsii mooraa ganda Shoophaa Bultum irratti fudhateen loltoota PP 19 battalatti boqochiisu 11 madeessee hidhamtoota siyaasaa 11 mooricha keessaa baasee jira. Murni faashistii PP obbo diiguuf tattaaffii guddaa godhus baattuun imaanaa gootota bakka cufatti loltoota bilxiginnaa akka baala mukaatti harcaasaa jira. Ittuma fufuun gootichi waraanaa bilisummaa Oromoo godina Arsii lixaa aanaa Heeban Arsii keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksisee jira. Abdii fi gaachanni saba Oromoo obboon Cibraa Jaalladhii Gammadaa waraanaa faashistii PP yeroo dheeraaf uummata nagaa hiraarsaa turte irratti duula cichoomina kaayyoon halkan ida'amu aanaa Heeban Arsii ganda Suuboo Bultuun magaalaa Soophaa keessatti kaampii isheetti marsuun tarkaanfii irratti fudhateen loltoota 19 battalatti yoo boqachiisu 11 madeessee tanaftee olii fi gadi baraaguun baqattee mana uummataa keessa dhokachuun barameera. Godinuma Arsiitti godina Arsii ba'aa aanaa sirkaatti gooticha waraana bilisummaa Oromoo duula cichoomina kaayyoo milkeessuuf tarkaanfii fudhatee loltoota bilxiginnaa du'aa fi madoon adabuu beeksiseera. Abdiin sabaa obboon Cibraa Jaalladhii Gammadaa duula cichoomina kaayyoo milkeessuuf bobba'een aanaa sirkaa ganda Soojjii Saadee keessatti diina iddoo lolaa halkan deemtu humna dabalataa deemtu haxxiitti hidhuun loltoota 9 battalan irraa boqachiisu 13 madeessuun ofii booda deebisee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Oboon godina Gujii lixaa aanaa Galaanaa keessatti waraana faashistii adabee meeshaalee waraanaa irraa hiikkateera. Birreef gaachanni uummata Oromoo oboon zoonii kibbaa koonyaa Gujii lixaa aanaa Galaanaa ganda Boorree jedhamutti tarkaanfii waraana maafiyaa PP irratti fudhateen loltoota bilxiginnaa 50 ol irraa yoo ajjeesu tarkaanfii fudhateen loltoota bilxiginnaa 50 ol yoo boqachiisu 30 immoo madoo dandamii hin qabneen adabuun injifannoo xuluqaa galmeessee jira. Tarkaanfii kanaanis qawwee AKM 35, PKM 2, snaayipara 1 fi rasaasa kilaashii 2000, boombii 10 fi rasaasa PKM 1278 fi gumbii qawwee 54 dugda diinaa irraa hiikuun loltoota 10 booji'eera. Ittuma dabaluun gootichi waraana bilisummaa Oromoo godinuma Gujii lixaa magaalaa aanaa Qarcaa seenuun waraana PP 2 boqachiisee 1 harkaan qabeera. Aanaa dugda daawwaa ganda hamaa Kinshoo jedhamuttis oboon tarkaanfii diina irratti fudhatee loltoota 4 bakka tokkotti irraa boqachiisuun injifannoon goolabeera. Duula cichoomina kaayyoo
gabaasni tarkaanfiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhatu itti fufaa injifannoon uummata Oromoof.